Viidiyoowwan baay'ee dabarsaa turte amma gara viidiyoo kanaa dhufte taanaanii dhuguma siin jedha ati carraa qabeessadha. Maaliif yoo jettanii har'a yeroo sooshaal miidiyaa kana keessatti namoonni kamiyyuu viidiyoo hojjechaa jiran kana keessatti jechuudha. Namni hedduun konteetii uumuu ni barbaada. Yuutuubii jalqabuu ni barbaada. TikTok irratti illee guddachuu ni barbaada. Instagram irratti vaayiraalii bahuu ni barbaada. Akkasumas illee sooshaal miidiyaa kamirratti iyyuu beekamuu ni barbaada jechuudha. Garuu rakkoon isaanii guddaan maalidha beektu? Viidiyoo editing. Namoonni kunneeni viidiyoo isaanii bareechanii hojjechuu hin danda'anii akkasumas illee viidiyoo isaanii professional fakkeessuu hin danda'anii namni illee viidiyoo isaanii akka xumuraatti akka ilaalu gochuu hin danda'anii jechuudha. So amma garuu kun hundi hafee jira. Maaliif yoo jettanii ani koorsii viidiyoo editingii CapCut fayyadamuudhaan full koorsii isiniif qabadee dhufe jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf an viidiyoo editingii baruudhaaf yoo xiqqaate turtii waggaa 2 waggaa 3 natti fudhatee jira jechuudha. Garuu utuun koorsii qindaa'aa akka kana argadheera ta'e baruudhaaf ji'a 3 caalaa natti fudhatu ture jechuudha. Maaliif ani yeroo baradhetti bifa bittinnaatiin hin baradhe malee koorsii akkatti step by step hin arganne jechuudha. Maaliif koorsiiwwan akkasii hin jiran jechuudha. Koorsiiwwan akkasii baay'inaan afaan Amaariffaa afaan Ingiliffaan ni gurguramu. Afaan Oromoo musliimaa tokkoomsaa yoo jiru koorsiiwwan jiran iyyuu bifa akkamiitiin jiru bifa jeeqamaa ta'een jiru. Maaliif utuu beginners nu barsiisni waa'ee advaansed nu barsiisu waa'ee professional nu barsiisu wantoota adda addaa nu barsiisu jechuudha. Sadarkaa intermediate nu barsiisu kun immoo baruudhaaf yeroo baay'ee natti fudhateera jechuudha akka kootti. So ani immoo karaa ka'uudhaan maaliif koorsii full koorsii viidiyoo editingii qopheessu jedhee yaade jechuudha. Maaliif ani viidiyoo editingii baruudhaaf yoo xiqqaate yeroo amma kana itti fudhateera. Namoota na booddee dhufan immoo yeroo amma kana itti fudhachuu qabu. Maaliif waan qindaa'aa ta'e tokko waan professional ta'e tokko lafa kaa'uu barbaaditan jechuudha. Malee dhugaa dubbachuuf taanaan koorsiin kun ni gurgurama malee tolaan hin argamu jechuudha. Afaan Oromoodhaan immoo tolaan tasumaan argamu. Afaan biraadhaan immoo yoo jiraate iyyuu qarshii kaffalamee kan bitamudha jechuudha. Ani illee akka kootti qarshii kaffalee wantoota baradhe baay'een qaba jechuudha. So warreettan kana qindeessuudhaan bifa bilisa ta'een sadarkaawwan afur keessa dabarsuudhaan si dhiyeessanis sadarkaa beginnersii irraa intermediate advanced hanga pirootii jechuudha. Walitti qabeen isiniif dhiyeessee jira jechuudha. So koorsii kana yoo baratte sadarkaa beginners irraa kaatee hanga professionalitti akka deemtu si gargaaru jechuudha. Okay, koorsii kana keessatti wantoota yuutuuberoonni baay'een hin barsiifne wantoota isaan akka ciitiitti akka sekiriitiitti qabanii darbanii tokkoon isaa isiniin barsiise jechuudha. Akkuma nuti isiniif ibsuu yaalee koorsii kana bakka gurguddaa afuritti qoodee innis sadarkaa beginners levelii, intermediate levelii, advanced levelii fi pro level jedheen bakka afuritti qoodee jechuudha. Inni tokkoffaanii beginners levelii. Beginners leveliin namoota yeroo jalqabaatii fi viidiyoo editing jalqabuu barbaadaniif kan qophaa'e jechuudha. As keessatti wantoota nuti ilaallu CapCut jechuun maal akka ta'e, viidiyoo editing jechuun maal akka ta'e, katii jechuun maalidha, clippii jechuun maalidha, muuziqiin maal jechuudha, tekstiin maal jechuudha, exportiin maal jechuudha, short editing beesikiin maalidha kan jedhu hunduma isaa as keessatti ni baranna jechuudha. Ati viidiyoo kana ilaalaa kan jirtu beginners yoo taate rakkoon hin jiru. Maaliif ani beginners irraa kaasee sadarkaa jalqabaa irraa kaasee hanga pirootiin si barsiisa waan ta'eef barachuu dandeessa jechuudha. Okay, inni lammaffaan immoo maalidha? Intermediate level. Intermediate level kun immoo erga beesikii fix gootee booddee intermediate level keessa kan itti seentudha jechuudha. So as keessatti wantoota baay'ee ni ilaalla. Fakkeenyaaf smooth transition, beat editing, advanced text animation, sound effect, green screen fi color correction ni baranna jechuudha. As keessatti ni baranna. Kun yeroo editing beginners keessaa baate maal keessa jirtu jechuudha. Intermediate keessa yeroo itti jirtudha jechuudha. Inni sadaffaa fi inni itti aanu immoo advanced level. Advanced level keessatti immoo maal baratta? Editing cinematic sirriitti baratta jechuudha. As keessatti maal ilaalla? Storytelling maal akka ta'e, professional pacing maal akka ta'e, emotional editing maal akka ta'e, cinematic color grading maal akka ta'e, sound design maal akka ta'e, YouTube retention editing, viral editing, psychology ni baranne jechuudha. Maaliif asitti hunda isaa keessa diippilii gadi seennee waliin ilaalla jechuudha. Sadarkaa kana irratti namoonni yeroo viidiyoo editing goote yeroo ilaalatti yeroo waaw viidiyoon kun akkamitti editii jedhe sadarkaa isaaniitti si ajaa'ibsiifatanii jechuudha. Sadarkaa advanced jechuun sadarkaa nama advanced ta'e tokkodha jechuudha. Inni afuraffaan pro level yookiin professional level kan jennu. As keessatti ergi advanced taate booddee maal keessatti jechuudha professional taate jechuudha. Ogummaa sanaanii professional yookaan pro gaafa taatu wantoota baay'ee as keessatti ilaala jechuudha. Wantooti nuti ilaallu immoo maalidha? As
as keessatti client working maal akka ta'e ni ilaalla, freelancing maal akka ta'e ni ilaalla, YouTube automation editing maal akka ta'e ni ilaalla jechuudha. YouTube automation kuni qofaa isaatti illee koorsii of danda'edha. Koorsii kana isiniif qabadeen fagaara duraatti. Branding maal akka ta'e ni ilaalla. Akkasumas illee high paying edition skill ni ilaalla. Professional work flow ni ilaalla. Inni kan biraa immoo editing business ni ilaalla jechuudha. Sadarkaa kana keessatti editing qofaa osoo hin taane editing irraa akkamitti illee akka qarshii argannu walumaa gala akkamitti akka qarshii hojjennu ilaalla jechuudha. Sadarkaa pro keessatti akkamitti freelancing hojjennu wantoota nama isinii kaase guutummaarraa akkamitti qarshii hojjechuu dandeenya kan jedhu waliin ni ilaalla jechuudha. Why is this course is different? Koorsii kana koorsiiwwan kaan irraa maaltu adda godha? Koorsii kana wantoota adda godhan keessaa wantoota isin beekuu qabdanii ani asirratti tiyoorii qofaan isin barsiisa osoo hin taane piraaktikaalii isin barsiisa jechuudha. Piraaktikaalii waan kana godhee isin barsiisa. Inni kan biraanii real project asirratti projektiiwwan hojjedhu kuni projektiiwwan riilii ta'an projektiin ofii qote jedhuni practice godheen isinitti agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf muuziqaa tokko faarfannaa tokko editing godhe yoo ta'e akkamitti akka editing godhe faarfannaa manii fuudhee editing godhu isinitti agarsiisa jechuudha. Faarfannaa isaarraa akkamitti akka editing ta'u isinitti agarsiisa. Akkuma isinitti agarsiisan immoo waan sana client qotiif hin kenna jechuudha yookaan immoo YouTube irraan godha achirraa ilaaluu dandeessu. Kanaaf wanti kun maali? Riilii irratti isin barsiisu waan riilii irratti jechuudha. Inni kan biraa riilii editing tekniikii fayyadamu tekniika riilii isin barsiisuuf qofa osoo hin taane hojjechaan isin barsiisa akkamitti hojjedhu jechuudha. Maaliif hojiiwwan baay'ee hojjedheera jechuudha. Viidiyoo editingiidhaan fiilmii adda addaa hojjedheera, muuziqaawwan adda addaa hojjedheera. Linkii isaa description box jala isiniif nankaa ilaaluu dandeessu. Fiilmiin bilbilaa waraabee bilbilaa hojjedhe ni jira jechuudha. Waggaa tokko waggaa lama dura wantoota baay'eetiin hojjedheera. So isallee isinitti agarsiisa. Maaliif hojii ofii kootii yeroo hojjedhu akkasitti hojjetamanii isinitti agarsiisa. Hojii sana immoo miidiyaa mara waan ooludha jechuudha. So kanaafi waan riilii tokkoon isin barsiisa. Riil tekniikiidha, riil piroojeektiidha jechuudha. So inni kan biraan immoo waan yeroo hundaa editeroonni gurguddoon dhoksanii isin barsiisa. Waanan beeku, waanan baradhe, waanan ofii kootii hubadhe kamiyyuu jechuudha. Waan namooti dhoksanii waan qarshii kafalee baradhe hundasaa koorsii kana keessatti isin barsiisa jechuudha. What you will be able to do jechuun koorsii kana booda maal goona? Koorsii kana booda erga fudhattanii booda maal goota jedhudha. Koorsii kana erga fudhattanii booda YouTube video professional editing ta'uu ni dandeessu jechuudha. Maaliif as keessatti akkamitti akka edit ta'u akkamitti video editing hojjetamu guutummaa isaa barataniitu waan ta'eef YouTube video irratti professional editing gochuu ni dandeessu jechuudha. YouTube irratti editing professional ta'uu gochuu ni dandeessu. Short viral hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Maaliif viidiyoon tokko akkamitti viral bahuu danda'a kan jedhu waliin ni baranna jechuudha saayinsii isaa. So kanaaf maal gochuu dandeessu? Short viral hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Akkasumas illee TikTok fi Reels editing ni dandeessu jechuudha. Akkuma nama jedhe business video hojjechuu ni dandeessu. Business video baay'eedha. Ni ilaalla sadarkaa pro keessatti akkamittiin akka qarshii argannu akkamittiin akka hojjennu hojiiwwan video editing kan hojjetaman tokkoon isaa ni ilaalla jechuudha. Inni kan biraan client irraa hojii fudhachuu ni dandeessa. Maaliif dhaabbata tokko irraa hojii fuutee hojjechuu ni dandeessa. Maaliif dhaabbattoonni baay'een gaafa advertise yookaan immoo hojiiwwan adda addaa hojjechiisanii maal godhu nama viidiyoo isaanii editing godhu nama viidiyoo isaanii waraabuuf ni barbaadu jechuudha. Ofii isaaniitiin waraabu osoo hin taane namoota qacamee hojjechiisu jechuudha. So kanaaf client irraa fuunee hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Editing irraa galii argachuu ni dandeenya jechuudha. Walumaa galatti wantoota kana ni hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Erga koorsii kana baratanii booddee wantoota warreettan kana guutummaa isaayyuu hojjechuu ni dandeessu jechuudha. For who is this course kan jedhu koorsiin kun eenyudhaaf kan jedhu. Tokkoffaarratti beginnersiidhaaf ni fayyada. Maaliif sadarkaa beginnersirra namni jiru koorsii kana fudhatee erga fudhatee booddee sadarkaa professional ta'ee ba'a. Maaliif beginnersiidhaaf ni fayyada koorsiin kun jechuudha. YouTubersiidhaaf namoota hojii YouTube hojjetanii fi baay'ee tokko hojii isaanii ni fooyyessa. Maaliif sadarkaa kana keessatti sadarkaa beginners irraa ka'e hanga prootti deeme hanga sadarkaa dhumaatti deeme waan ta'eef jechuudha. YouTuberoota baay'ee ni fayyada. TikTok creator'iyaaf illee baay'ee ni fayyada. Freelancerii namoota hojii ofiin of hojjechiisan jechuudha. Freelancing maal akka ta'e level 4 keessatti ni baranna jechuudha. Professional keessatti business owner'iidhaaf illee ni barbaachisa. Maaliif namoota businessii of mataa isaanii qabanii fi ni barbaachisa jechuudha. Studentidhaaf illee akkasuma barattootaaf yeroo ammaa barattoonni hojiiwwan adda addaa hojjetu YouTube automation hojiiwwan baay'eetu jira jechuudha. Hojiiwwan video editingidha wal qabatanii kanaaf barattoonni hojjechaa barachuudhaaf barnooti kun yookiin koorsiin kun dirqama isaan barbaachisaa isaanii fi hin ta'a jechuudha. Content creator namoota content creator godhaniif immoo sirriitti baadheffanii barbaachisa jechuudha. Silayyuu editing gochuudhaaf waan tokko jechuudha. Video editing yoo beekanii gaariidha jechuudha.
walumaa galatti hundumaaf qophaa'e jechuun ni danda'ama jechuudha. Koorsiin kuni namoota hojii sooshaal miidiyaa wal qabatu hojjechuu barbaadan kamiifiyyuu kan qophaa'edha jechuudha. Inni kan biraan important message yookaan immoo ergaa barbaachisaa ta'e tokkoon isiniif qooda. Innis har'a yoo viidiyoo editingiin baranne jechuudha. Boruu sooshaal miidiyaa addunyaa keessaa gara boodaatti afaa deemna jechuudha. Maaliif viidiyoo kontentiin yeroo kamiyyuu caalaa yeroo ammaa kana guddataa jira jechuudha. Namoonni editingii beekanii qarshii hojjechaa jiru, audiensii guddifataa jiru, maaliif sooshaal miidiyaa kana irratti influensera ta'uudhaan jechuudha. Biraandii ijaarrachaa jiru, namoota viidiyoo editingii danda'anii akkasumas illee firiidemii argachaa jiru jechuudha. Inni kan biraan final call action. Erga viidiyoo kana koorsii kana fudhannee booddee maal gochuu qabna kan jedhudha. Ergi koorsii kana fudhatanii booda wantoota gochuu qabdanii ni ilaali jechuudha. Innis erga koorsii kana xumurtee booddee wantoota kan ta'uu ni dandeessa. Professional editorii ta'uu ni dandeessa. Maaliif viidiyoo editingii sadarkaa kana sadarkaa arfan kana keessatti baratee xumurte jechuun amma sadarkaa pirootti barate erga ta'ee professional editorii ta'uu ni dandeessa jechuudha. YouTubeii jalqabuu yoo barbaade hojii YouTubeii kee gufaatii tokko malee hojjechuu ni dandeessa. Kontentii kee gara leevilii biraatti guddisuu ni dandeessa. Akkasumas illee editingii irraa qarshii argachuu ni dandeessa jechuudha. Walumaa galatti koorsii kanarraa afuu jechuun carraa guddaa tokko of dabarsuu jechuudha. So kanaafiyyuu carraa kanatti fayyadama. Carraan kunii carraa baay'ee gaarii isiniin jechuun barbaada. Carraan ofii kootiin duraanii barbaadaa turedha jechuudha. As keessatti yoonni kana keessatti beginners irraa kaatee professional editorii hanga professional editoriitti barata waan ta'eef jechuudha. Baay'ee isin barbaachisa. Ijoollee keenyaafis baay'ee barbaachisa jedhee yaadanii maaliif yeroo kootten yeroon barataa turetti koorsii argachuudhaaf baay'ee namaa ture, baay'een barbaadaa ture, baay'ee nawwaa ture jechuudha. So ani immoo karaafuu waan irraa eegamu baheen jira jechuudha. So barachuun gahee keessanidha. An viidiyoo jechuun amma irra jiraatutti viidiyoo isin hojjedha jechuudha. So kana fakkaataa viidiyoo kana waan daawwattaniif guddaa galatooma. Namooti chaanalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun dagatina, like godhaa. Wantoota baay'ee wantoota isin fayyadan like gochaa isiniin jedha. Subscribe gochuudhaan mallattoo notificationii gara olii jirtu banuudhaan olirra godhadhaa isiniin jedha. Hiriyoota keessaniif share godhaa. Guddaan galatooma. Barnoota kana walitti deebina jechuudha. Torbee level 1 irraa jalqabna. So agasitti nagaan jiraadha.